Assalamu alaikum warahmatullahi kabajamtoota fi jaalatamtoota warroonni miidiyaa TikTok jalatti argamtan jiraachuuf jiraata isiniin jecha akkasumas har'ammoo oduu durii qabadhee isiniin dhiyaadhee jira. Aadaa fi seenaa keenya duudhaa keenya haa guddisnu isiniin jecha akkasumas oduun tuni maal jetti seetanii barumsas qabdi. Bara durii abbaa manaatii fi haadha manaa turanii ergasii abbaan manaa dagoo qaba haati manaa haadha manaa isii tanatti boqqollaa firee jaha bitee itti kennee dagoo kiyyaaf naa dhiyeessi jedhee ergasii booda boqqollaa kana ibiddarra keettee akkooftee yoo isii akkooftee jettu tokkochi utaalee ibidda keessa buunaa isa fuudha jettee harka ibidda keessa keette harki isii gubatee jennaani bikka harki kee kun gubatee jettee tokkocha nyaattee afurtu hafee arfa hafee kana keessaallee ammas dhagaa fiddee yoo isiin dhagaa kana reema dudaa huudhaafi dhagaan lukasii luka dhaye jennaani bikka dhagaan kun dhaye jettee ammas tokkocha nyaatte sadiitu hafee sadiin kana keessaa tokko ammoo ija majjee keessatti hafee tokko ija dhagaatti hafee ija dhagaatti hafee